Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle suda isagara bintu dana damsan gochi afanama hindubanes edukan لساتك نبغني لهن سنتمنان محمد فنتلتي هجنتوتا كافا أو من الآتي هي كمان يبسمنا نتاج فميم ويا خليصا مجير الدم لما برق لما في الدم لما واجرا موم مي كافا أو في النتر جمتيم سمنا هو أن هجنتوتا كونغرسي فدرالا أرمو من الآتي كمان في بريزيدنت شي بارتي تشابي على الرجال يبسمنا هو أنتاج فمو كوندال ليد أبيتشا بقرمي سايانو همان هجنتوتا واجرا لي كافا أو قدنا دبلتي كوندالون نولانم بارتي تشا سجنتا سمنا كان الرجيم أرجمو كنيمان بقرمي سان أديم سفولة درار رچي مرين غبابن تاشمو سيبسني جرو مري غبابا سمنا كناس بيفچون دين فمينا كاتا هرماننا سياسا بيتي كيستي خافاون فولدرتي تاسيسو إلالچه قسم سمو قوبي حارا سياس أرمو ملكيسو كيسوف يادو تمراسر رتي دبتموس أبو قرميسان مني جرو سمنا هيرو تاسم ورد دبلمني حالا جنوالين دبني غرا خدرات سمو تكجين بتجورتين يقلتي كيواني سياسن كينيا لتشاورا رفاني في وكانتون مرداتي بانس والدبتني gara fuulduraatti akkamitti jira jechuu akka danda'an waliin dubbatanii jechuudha. Egeree siyaasa biyya kanaa keessatti gaheen kaafaa'oo maal ta'uu qaba jedhu kallattii tokko irratti dubbataniiru. Marii bal'aan gara fuulduraatti kan waliin taasifaman ta'ee gara fuulduraatti akkamitti hojii hojjechuu akka dandeenyu miseensota keessa jiran hundumaa warra mana dhaabbatanis maal ta'uu akka qaban haalli biyya kanaa garamitti deemaa jira ta'e irratti dubbataniiru. Gurfudurati marin guddaan adeemsuma kan jedhan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo har'a hooggantoota hidhamanii turanii fi kanneen hojiirra turantu walitti makame jechuun himanii jiru. Xumura irratti hidhamtoota siyaasaa Oromoo manneen hidhatti hafan martu akka hiikamaniif gaafachuu isaanii fi kan duraa caalaatti uummata ofiitiif hojjechuuf murteeffachuus obbo Gurmeessaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Odukan jitan walaga bahatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffame loltoonni bilxiginnaa 392 ajjeefamuun ibsameem akka gabaasni kurmaana lammaffaa bara 2014 kan ji'oota sadan darbanii ibsutti loltoota ajjeefamaniin alatti 129 kan ta'an miidhaa qaamaaf saaxilamanii jiru gabaasa qindaa'ee Faayidaa Eliyaas akka isaanitti qopheessitee jirti. lola godinichatti taasifamaa jiruun loltoonni bilxiginnaa 400tti dhiyaatan ajjeefamuu isaanii gabaasni waajjira paartii bilxiginnaa godina Wallagga Bahaa irraa miliqee ba'ee saaxile. Godina Wallagga Bahaatti baatilee muraasa keessatti qofa lola waraana bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti taasifamaa jiruun loltoonni bilxiginnaa 392 ta'an ajjeefamu gabaasni iccitii waajjira paartii bilxiginnaa damee Oromiyaatiif ergamee fi OMN argate saaxilee jira. Akka gabaasni kurmaana lammaffaa bara 2014 kan ji'oota sadan dabranii ibsutti loltoota ajjeefamaniin alatti 129 kan ta'an miidhaa qaamaatiif saaxilamanii jiru. Dabalataanis maqaa seelii diinaa barbadeessuu jedhuun ammoo tarkaanfii waraanni bilxiginnaa fudhateen manneen qotee bulaa godinicha keessatti argaman 1243 gubachuu isaanii barruun iccitii Oromiyaa miidiyaa neetwoork dhaqqabe kun ni agarsiisa. Akka gabaasni iccitii waajjira paartii bilxiginnaa godina Wallagga Bahaa kun jedhutti maqaa hoggansa tarkaanfii fudhachuu sodaate jedhuun tarkaanfii hidhaa jumlaa caasaa hoggansaa irratti fudhatameen hoggantoonni godinaa fi aanaa 51 ta'an komaandi poostiidhaan hidhamu waajjira paartii bilxiginnaa Oromiyaatiif gabaasee jira. Kana malees hojjettoonni mootummaa 176 ta'an sababa rakkoo ilaalchaa jiruun tarkaanfiin hidhaa irratti akka fudhatamee fi akka hojii milkaa'ina qabutti gamaaggamuun gabaasa ergee jira. Waajjirri paartii bilxiginnaa godina Wallagga Bahaa gama caasaa mootummaatiin caasaan keenya ergama fudhatee hojii nageenyaaf deemuu hin barbaadu kan jedhu gabaasni iccitii OMN argate kun hoggansi sadarkaan jiru kaka'umsa hojii fi hamilee akka hin qabnes saaxilee jira. Kana malees qabeenyi paartii bilxiginnaa godinicha keessatti saamamuu waajjiraaleen gubachuu caasaan diigamuu fi qarshiin callaan miliyoona 100 fi miliyoona 10tti dhiyaatu saamamuu
Gabaasa waajjira paartii Bilxiginnaa damee Oromiyaatiif ergame kanarraa hubachuun danda'amee jira. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Bilxiginnaa jidduutti tibbana akkaan jabaatee jiraachuu odeeffannoon qaamolee garagaraarraa OMN dhaqqabe ni agarsiisa. Manguddoonni Karrayyuu kan garee Shimallis Abdiisaa fi Awwaluu Abdii fa'aan dirqisiifamanii Finfinnee geeffaman mataa Bilxiginnaa Abiyyi Ahmedii wal arguu maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Karoorri Shimallis Abdiisaa fi dabballoota garee isaa manguddoonni kun akka shanee balaaleffatanidha. Manguddoonni Karrayyuu garuu ajjeechaan raawwatame qaamota mootummaatiin akka raawwatame himuun haqni abbootii gadaa michillee akka bahu gaafatan. Oduun kun akka jaanutti isiniif dhiyaata. Manguddoonni Karrayyuu lakkoofsan 18 kan garee Shimallis Abdiisaa fi Awwaluu Abdii fa'aan dirqisiifamanii Finfinnee geeffaman mataa Bilxiginnaa Abiyyi Ahmedii wal argan. Manguddoonni kunneen ajjeechaa sana kan raawwate shaneedha jechuun shanee balaaleffadhaa jedhamanii gara Finfinnee kan geeffaman yoo ta'u, manguddoonni Karrayyuu garuu faallaa sana abbootiin gadaa Karrayyuu tuuta gadaa michillee qaamota mootummaa Bilxiginnaatiin akka ajjeefaman lafti aanaa Fantaallee humnoota addaa naannoo Amaaraan saamamaa weeraramaa akka jirtuu fi hawaasni Karrayyuu waraana Bilxiginnaatiin goolamaa akka jiru himatanii jiraachuu maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Abiyyi Ahmed waan quuqama hawaasaa qabuuf fakkeessuun manguddoota Karrayyuu duratti Shimallisii fi dabballoota Bilxiginnaa Oromiyaatti dheekkamuun namoota akka ajjeechaa kana raawwatan seeratti ni dhiyeessina jedheera jedhu maddeen odeessa kana nuuf qoodan. Ittaan sunis namoota shanee wajjin hidhata qaban dabarsaa nuuf kennaa, hawaasni mootummaa kana bira akka dhaabbatu godhaa, mootummaan Bilxiginnaa aantummaa uummataa qaba, ajjeechaan kun dogoggora namoota muraasatiin raawwata jedhaa miidiyaan dubbadhaa jechuun akka doorsifamanis Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Gama biraatiin jilli miseensota tuuta abbootii gadaa Karrayyuu 16 kan qajeelcha poolisii magaalaa Mojootti hidhamanii turan guyyaa kaleessaa gaafa ammajjii 22 bara 2021 hiikamanii jiru. Namoota hiikaman kana keessaa miseensi tuuta gadaa michillee maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne gaafa ajjeechan suukanneessan sun abbaa bokkuu yookaan abbaa gadaa Kadiiroo Hawaasa fi Jiloo Diidoo kan korma garaa hidhe dabalatee jajjabiiwwan tuuta gadaa michillee ajjeefaman. Humnoonni poolisii Oromiyaa guyyoota muraasaaf kaampii waraana Soogiddoo jedhamutti isaan hidhu hima. Kaampiin waraana Soogiddoo godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat naannoo magaalaa Hoonancitiitti argama. Kaampii kanatti erga reebicha daangaa darbeessa irratti raawwatanii booda namoota kanneen halkan konkolaataan fuudhanii qajeelcha poolisii magaalaa Mojootti akka hidhanii fi achitti mana xiqqoo wayii keessatti guyyaa 11f nyaataaf dhugaatii malee namoota 17 akka hidhan dubbatama. Reebicha beela fi dhabsuun dararaa guyyaa 11 booda erga manguddoon ganna 80 Jiloo Boorrayyuu hawaasa du'eereef mana hidhaa keessa guyyaa 4 bulee booda akka nyaata dhugaatii fi yaala argatan ibseera. Miseensi tuuta gadaa michillee hidharraa hiikame kun reeffi Jiloo Boorrayyuu erga manguddoon Karrayyuu aanaa Fantaalleerraa dhufanii booda mana hidhaa keessa akka beesi yaadachiiseera. Walumaa galatti ajjeechaan jimlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti karooran raawwatame erga kallattii garaagaraatiin saaxilamee booda Bilxiginnaan ajjeechaa san dogongora nama dhuunfaa fakkeessuun itti gaafatamummaa jalaa bahuuf wixirfataa akka jirtuutu himama. Wallagga Bahaa Aanaa Waamaa Hagaloo ganda Goossanii Baabboo fi magaalaa Qassoo keessatti gaafa ammajjii 23 bara 2022 waraanni PP namoota nagayaa sadii ajjeesuun manneen jiraattotaa ibiddaan gubuu maddeen OMN itti himan. Maqaa sakatta'iinsa shaneetiin manneen hedduu magaalaa Qassoo jedhamu keessaa ibiddaan yoo gubaman qabeenya uummataa saamameera. Namoonni waraana Bilxiginnaatiin ajjeefaman Tamasgeen Wadaajoo, Misgaanuu Habtee fi Addaamu Taamiruu kanneen jedhaman ta'uu maddeen odeeffannoo keenya himanii jiru. Tamasgeen Wadaajoo faarfataa fi tajaajilaa waldaa yoo ta'u maatii isaa keessaa ijoolleen isaa lamaa fi haati warraa isaa rasaasaan rukutanii ciisaa jiraachuus OMN odeeffateera. Akkasuma ogeessa fayyaa magaalaa Qassoo kan ta'e Tasfaa Abdataa qaamni isaa ibiddaan gubatee wal'aansa irratti argamuun himeera. Manneen jiraattota magaalaa Qassoo hedduun waraana humna Bilxiginnaatiin gubatanii kan caccaban yoo ta'u suuqilee keessaa meeshaaleen gurgurtaa fi mallaqni saamamee jira. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti waraanni Bilxiginnaa maqaa shanee soorti jedhuun qabeenya uummataa saamaa jira jedhame. Lixa Oromiyaa Dambidolloo fi baadiyyaa naannoo magaalattii jiran keessatti waraanni mootummaa duula namoota nagaa butee hidhu akkasumas qabeenya jalaa saamutti bobbee jiraachuu maddeen garasii dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Haaluma wal fakkaatuun Shawaa Lixaa Aanaa Dannoo bulchiinsa magaalaa Dannoo Rogeetti Bilxiginnaa waraana uummatatti bobbaasuun manneen jiraattotaa erga diiganii booda qabeenyas dura saamuun namoota nagaa reebicha cimaarraan gahaa jiraachuu odeeffanneerra. Duulli qabeenya uummataa saamuu kun kana duras bal'inaan hawaasa irratti raawwatamaa kan ture yoo ta'u ammas bifa haaraan irra deebi'amee raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Keessumattuu torbee lamaan kana namoota nagaa ukkaamsuun jabaatee itti fufeera. Haalli jiru daran hammaachuudhaa kan ka'e namoonni sodaa nageenyaaf akka itti bobba'an dhaabne jechuun komataa jiru. Faayisaa Eliyaastuu gabaase.
Harargee baha magaalaa garaagaraa keessatti waraanni mootummaa bilxiginnaa namoota nagayaa hidhuu cimsee tuffeera jedhu kanneen OMN dubbise. Kana malees maqaa sakatta'insa jedhuun mana namoota irra deemuun qabeenya uummataa saamaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. Nahimaan bar dabalata qabdi. Baha Oromiyaa magaalota akka Awwadaay, Qobboo, Aanaa Dadar, Meettaa fi kanneen biroo keessatti waraanni mootummaa bilxiginnaa kaabinee fi caasaa gandaa waliin ta'uun uummata nagaa hidhaa fi dararaa adda addaa irraan gahaa jiraachuu jiraattonni himani. Magaalaa Awwadaay keessatti tibba dabre shaneetu leenjii fudhatee isin keessa jiraa baasaa jedhanii hawaasa walitti qabamanii doorsisaa turuu kan himu jiraataan Awwadaay hidhaa fi saamichi maqaa sakatta'insatiin raawwatamu hammaatee itti fufuu ibsee jira. Kana malees basaastota magaalaa keessa bobbaasuun dargaggoota sabboonummaa qaban danuu hidhaatti darbataa akka jiran kan himu jiraataan Awwadaay namoonni humnoota kanaan butaman galma Jawaaroo bakka jedhamutti walitti qabamanii dararamaa jiru jechuun dubbata. Gochi wal fakkaataan Aanaa Dadar keessatti raawwatamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Aanaa Dadar magaalaa Qobboo keessatti mana namootaarra deemuun maqaa sakatta'insaa kanaan qabeenya uummataa saamaa akka jiranii fi namoota hojii hojjechuuf aanaa biroorraa dhufuun magaalattii keessatti argaman mara walitti qabuun waajjira poolisii magaalaa Qobbootti hidhanii jiru. Halkan kaleessaa qofa namoonni baay'inni isaanii nama 100 ol ta'an hidhamu jiraataan naannichaarraa dubbifne himee jira. Murni aangoo biyyattii harkaa qabu qondaalota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo shiraan hidhaman hanga ammaatti mana hidhaatti ugguree jira. Kana malees godinoota Oromiyaa maratti maqaa abaawoo shaneetiin ajjeechaa fi dararaa garaagaraa raawwataa jira kan jedhan maddeen keenya. Uummanni Oromoo roorroo kana maratti cal'isee ilaaluu osoo hin taane tokkummaan ka'ee falmachuun gocha kana dhaabsisuu akka qabu dhaamanii jiru. Lixa Tigraay dabalatee naannolee daangaa Amaaraa fi Tigraay keessatti ammallee lolli humnoota Tigraay fi waraana bilxiginnaa gidduutti tufee jiraachuun himamaa jira. Lolli Tigraay gama lixaa kun erga humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'anii asitti kan jabaatee tufe yoo ta'u tibba kanas lolli kun addoota waraana adda addaatti taasifamaa jiraachuu maddeen keenya waraana himanii jiru. Gabaasa qindaa'e Na'imaa Umartuu dubbisa. Lixa Tigraay dabalatee naannolee daangaa Amaaraa fi Tigraay keessatti lolli itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Lixa Tigraay dabalatee naannolee daangaa Amaaraa fi Tigraay keessatti ammallee lolli humnoota Tigraay fi waraana bilxiginnaa gidduutti itti fufee jiraachuun himamaa jira. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa baatii Sadaasaa bara 2020 dhoowee eegalee maqaa aristii keenya jedhuun lixa Tigraay weeraranii kan jiran humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa irratti humnoonni Tigraay haleellaa taasisaa jiraachuun barameeti jira. Lolli Tigraay gama lixaa kun erga humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahanii asitti kan jabaatee itti fufe yoo ta'u tibba kanas lolli kun addoota waraanaa adda addaatiin taasifamaa jiraachuu maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Lola tibba kanaatiin magaalota tarsimawaa kan ta'an kanneen akka Addigooshuu fi naannoo daangaa Suudaan irratti kan argamtu magaalaa Barakat jedhaman dhiyootti humnoonni Tigraay waraana bilxiginnaa fi fiinxaaleeyyii Amaaraa haleelaa akka jiran maddeen oduu sirnichaa bilxiginnaatti dhiyoo jiran dabalatee mirkaneessanii jiru. Oduma wal qabateen ammoo naannoo Amaaraa godina Waaqmiraa keessatti aanonni godinichaa ammallee to'annoo humnoota Tigraay jala jiraachuu bulchaan godinichaa obbo Tasfaayee Gabree maddeen oduu naannichaaf ibsanii jiru. Aanonni godinichaa humnoota Tigraayin qabamanii jiran kunneenis Abargallee fi Zuqaalaa kan jedhaman akka ta'e himanii jiru. Bulchaan godinichaa gama daangaa Affaarii fi Tigraayinis waraanni aanota naannoo Affaar Alaabaa fi Magaallee jedhaman keessatti humnoota Tigraay fi waraana bilxiginnaa gidduutti lolli itti fufee jiraachuu maddeen oduu garaagaraa mirkaneessanii jiru. Mootummaan naannoo Affaar guyyoota muraasaan dura ibsa baaseen humnoonni Tigraay haleellaa haaraa nurratti taasisaa jiru jechuun himatee kan ture yoo ta'u waraanni Tigraay ammoo akeekkachiisa jabaa mootummaa naannoo Affaariif baasee ture. Lola yeroo ammaa taasifamaa jiru kana ilaalchisee gama waraana bilxiginnaatiin kallattiin wanti jaame hin jiru. Tahus itti aanaan waraana bilxiginnaa kan tahan Jeneraal Ababaaw Taaddasee ibsa tibba kana kennaniin waraanni itti fufa. TPLF illee tuttuqaa waraanaa taasisaa jira jechuun isaanii kan yaadatamuudha.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa lakkoofsa gabatee konkolaataa biyyattii keessa socho'an irraa maqaa fi mallattoon naannolee haqamee kan biyyaa qofti akka bakka bu'uuf labsii raggaasisuuf paarlamaatti ergee murtee eeggataa jiraachuun ibsame. Labsiin haaraan paarlamaan raggaasisuuf qophaa'ee jiru kun maqaa naannolee heeraa fi dambiitiin of bulchanii lakkoofsa gabatee konkolaataa irraa kan haqu yoo ta'e mirga ofiin of bulchuu saboota gaaddisa federaalizimii jalatti qabaachaa ture ni hambisa jechuun xiinxaltoonni siyaasaa qeeqaa jiru. Gabaasa qindaa'ee Faayidaa Eeliyaas dubbisa. Gabatee konkolaattota maqaan naannolee haqamuuf amajjii 12 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa manni maree ministeerota yaa'ee gaggeesse irratti dhimmoota biiroo daandii fi geejjibaa ilaalchisuun labsii haaraa mirga naannolee fi sabummaa sarbu akka labsamuuf wixinee labsii qopheessuun paarlamaaf dabarsuun isaa ibsame. Gorsaa seeraa mana maree ministeerota kan ta'an obbo Abajjee Maammoo akka gaazexaa riippoortaritti manitti konkolaattota biyyattii keessa socho'an kamirraa illee lakkoofsi gabatee yookaan taargaan Oroo ama Sigif kan kana fakkaatan jechuun maqaa naannolee ibsan akka haqamaniif labsiin bahee jira. Labsiin haaraan kun kan ragga'u yoo ta'e tokkummaa biyyattiitiif murteessaadha jechuun riippoortaritti kan hime obbo Abajjeen maqaa haaraa naannolee fi lakkoofsi adda baafannaa haqamuun mallattoo haaraa ETH jedhu ni maxxanfama. Jijjiiramuu mallattootiin cinattis to'annaan jiddugaleessaa akka uumamuuf aangoon naannolee sabummaan of ijaaran akka humna dhabu taasisaa jiru. Kufaatti mootummaa dargiitiin asitti qabsoo hadhaa sabaa fi sablammoonni biyyattii taasisaniin aadaan sabootaa fi eenyummaan dirreetti ba'uun mul'achuu kan eegale ta'us bara bittaa murna bilxiginnaatti sirni eenyummaa sabootaa haquun eenyummaa Itoophiyummaa itti uwwisu deebi'ee mul'achaa jiraachuu isaatiif kun ragaa tokko jechuun fayyadamtoonni marsaa hawaasummaa qeeqaa jiru. Labsiin haaroonni paarlamaan raggaasisuuf qophaa'ee jiru kun maqaa naannolee heeraa fi dambii ittiin of bulchanii lakkoofsa gabatee konkolaataa irraa kan haqu yoo ta'e mirga ofiin of bulchuu saboota gaaddisa federaalizimii jalatti qabaachaa ture ni hambisaa jechuun xiinxaltoonni siyaasaa qeeqaatu jiru. Aangoon biiroo daandii fi geejjibaa naannolees kan kufu yoo ta'e balaa tiraafikiitiif caasaan to'annaa konkolaataa gara federaalaatti akka dabruu fi naannoleen 12 akka biyyattii keessa jiranii fi bulchiinsonni magaalaa lakkoofsa gabatee mootummaa federaalaa kan fayyadaman ta'u riippoortar gabaasee jira. Waggoota lama asitti caasaaleen mootummaa hedduun naannoleerraa diigamuun itti yaamamni isaanii federaalaa jala galaa jiraachuun isaanii agarsiiftuu diigamaa jiraachuu sirna federaalizimii mul'isaa jechuun rogeeyyiin marsaalee hawaasummaa irratti qeeqaatu jira. Murni bilxiginnaa adeemsa kanaan kan itti fufu taanaan bulchiinsa naannolees diiguu fi diiguu dhabuu isaatiif wabii hin qabnu. Balaa dhaamsa Oromiyaa fi naannolee birootti deemaa jiru kana ummanni Oromoo callisee ilaaluu hin qabu jechuunis dhaamanii jiru. Torbaan tokko dura biiroon barnoota Oromiyaa asxaa isaarraa odaa qubee fi faajjii sirna gadaa balleessuun asxaa haaraa mallattoolee eenyummaa sabichaa ofirraa hin qabneen gadi ba'uunsaa ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin qondaalli olaanaan humna waraanaa Sudaan Jeneraal Mohammad Hamdii Dagaloo daawwannaa guyyoota lamaaf sanbata kaleessaa Finfinnee seenuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Qondaalli olaanaan Sudaan kun Itoophiyaa kan daawwataa jiran yeroo biyyoonni lamaa wal dhibdee daangaa keessa jiranitti siraachi sabaaf dabalata qaba.